meeka'een goota baasaa qalee fiindaachi baasaa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Nagaasaa Kumsaa Boroo goota bilisummaa Oromoo. Jaallan qaqqaalii fi murtoo kanneen onneen isaanii jaalala sabaan guutame kanneen gootummaan lolanii lolchiisuun sabaaf aarsaa ta'an kanneen dhiiga isaaniin daandii bilisummaa saaqan kanneen lafee ofiitiin Oromiyaa utuban kanneen manneen hidhaa fi haala adda addaa keessatti naatoo tokko malee rasaasaan waadaman seenaa isaanii hin irraanfatina. Mara qoradhaa galmeessaa dhaloota dhalootatti tarreedhaan dabarsaa waan hundumaa caalaa immoo dhaadannoo keenya kaasaatiin galmaan nuuf ga'a wareegama keenya firii nuuf godha xurree dhiigaan saaqamee babal'isaa guca qabsoo boba'ee daran finiinsaa hanga galma geessan hin dadhabinaa hin mufatinaa bu'aa bayii qabsoo hin nuffinaa. Anillee takkas nyaadheen takkas kaadheen wareegame qeerransa tokko hin dagatina. Boonsituu koo goota koo ijoollee waa tokkon argiin kan silaa bakka meeqa geessu mardhumaan tuna gubata kan isaanii lapheena waadaa antakkaa fuudha yaanne maatii yaanne ilmoo yaanne roorroo saba keenyaatu ibiddarra nagumnaanan ilmoomaan qabsoo bilisummaa seene warriif maatiin koo miseensa adda bilisummaa Oromooti ilmaan koo qeerransa kooti dhumarrattis kan na waliin kufe qeerransa kooti lamuu koo leenca koo lamuun qeerransa silaa bakka guddaa gahamutu karaa tafe anaa dhangalaasum seenaa koo barreessuu dhiisaa gootummaa kiyya faarsuu dhiisaa qeerransa afannaa guddisaa qeerransa hundaa barbaadaa galmeessaa haala aan ittiin kufe irra deddeebanii na gaafatu sana waaqa tokkichatu beeka waan nani beeku tokko yoo jiraate rasaasii bakka rafettiin irratti roobesuun rasaasa diinaa akkan taane qofa jedhee akkuma dhaammateen lubbuun Nagaasaa Kumsaa Boroo keessaa godaante. Nagaasaan bara 1958 keessa magaalaa Dambidolloo ummata Sayyoo keessatti dhalatee bara 1992 keessa dhalatee waggaa 34ffaatti magaalaa Beekii bakka Qisrii jedhamutti jabduu jajjabduu hojjetee wareegame. Akkuma gootota ummata cunqurfamoo keessaa dhalatanii Nagaasaanis ilmoomaa jalqabee fincilaan guddatee fincila hoogganaa darbe. Nagaasaan bara ijoollummaa isaa Dambidolloo keessatti dabarse. Mucaa xiqqaatee ganda Betel keessa ijoollee gurmeessee gartuu kubbaa jaaruudhaan dorgommii kubbaa miilaa mijeessaa ture. Taphaaf qoosaas waan jaallatuuf battalumatti jaalala hiriyoota isaa horate. Ijoolleen akka Riyaa fi akka Obboleessa hangafaatti jaallattee turte. Obbolaan isaa hogguu ijoollee biraa wajjin wal loltu Nagaasaan takka loogeef hin beeku. Nagaasaa biraa firummaan hin jiru. Obbolaa isaarra goruu didee hunda wal qixxeen ija tokkichaan laala ture. Nagaasaan waa itti amannaan itti cicheetti du'a. Barumsa isaa sadarkaa jalqabaa waldaa Betel Dambidollootti xumuratee sadarkaa lammaffaa mana barumsaa mootummaa Oliiqaa Dingil kan hoggas Atsee Zaaraa Yaaqoob jedhamutti barumsa jalqabe. Jalqaba 70moota keessa hogguu barattoonni Dambidolloo hiriiraan magaalaa Dayyaasan Nagaasaan ijoollummaadhaan keessaa qooda fudhatee ture. Hogguu qondaaltonni mootummaa waraana isaanii ajajanii ijoollee barattuu xiyyeettiidhaan akoofsisan Nagaasaan ijoollummaadhaan sana keessa ture. Qondaaltonni mootummaa hogguu warraaf ijoollee walitti diranii ijoolleen diddee warra harkaas finciltee baatu Nagaasaan finciltoota sana keessaa tokko ture. Fincilli Nagaasaa garuu kan dimshaash hawaasa barattootaa irraas bifattiin adda ta'e ni qaba. Kan isaa fincilli qabsoo polotikaa barattootaa qofan ture. Fincilli Nagaasaa hawaasa amantii keessaa haalaa fi manguddoonni ijoollee gaggeessan irrattis ni xiyyeeffata. Bara 1974 keessa hogguu warraaqsi uummata biyyaa dhoom warraaqsi Nagaasaa manaaf hawaasa keessaa dhu'aa ture. Bara fincilli isaa Finfinnee keessaan Nagaasaan ijoollee waggaa 16 karaa warraa dhiisee ofii kan na baasa jedhee bara 1975 keessa Dambidoolloodhaa baqatee Finfinneetti gale. Finfinneetti barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Madaanaalem seenee bara 1976tti xumure. Wagguma sana barnoota sadarkaa olaanaatti fufuuf humna qilleensa Itiyoophiyaan Air Force gale. Jalqaba bara 1980tti leenjisaa teeknikii kan waggaa 4 wagguun xumuratu dargiin eebba isaan kaaksitee qabdee hidhaatti darbite. Haa ta'u malee fincila Nagaasaa hidhaan dargiillee hin ittifne. Dhuma bara 1986 keessa mana hidhaa dargii isa namni akka du'aatti sodaatu Nagaasaan caccabsee jaalleewwan isaa lama wajjin keessaa badee waraana adda bilisummaa Oromootti dabalame. Seenaa
seenaanidhaa cabsanii baduu isaanii jabduu guddaatee hidhamtoota hundaan akka ajaa'ibaa guddaatti yeroo dheeraadhaaf odeeffamaa ture. Fincilli Nagaasaa warraaf hawaasa naannoo irratti haa jalqabu malee garuu gootummaan isaa achuma irratti nafne. Nagaasaan fincilee shaggaritti galuu fi bu'uureffamuu abaa'oo waggaa tokko ture. Egaa ogguu shaggariin dhufu Nagaasaan qabsoo icciitii buxxulee kan ijoolleef maanguddoon hojjettoonni mootummaaf barattoonni hundi wal faana keessa hirmaatan keessatti of arge. haala qabsoo buxxuluu fi finiintuu kana keessatti egaa kan Nagaasaan humna qilleensa Itoophiyaa seenee hojii teeknikaa barachuu irratti xiyyeeffate. Haala yeroos ture keessatti waa lamatu kanatti saawwate. Tokkoffaa abaa'ummaan humna qilleensa Itoophiyaa kana keessatti ijaaruun fardii waan tureef, lammaffaa immoo ijoolleen teeknikaa kana barattu booda qabsichaaf bu'aa guddaa buufti jedhamee waa yaadameef ture. Egaa Nagaasaan maandhee sanatti ijaaramee humna qilleensa Itoophiyaa seenee harka tokkoon ijaarsa maandhee abaa'ootti fufaa, harka kaaniin immoo barnoota isaa barachaa ture. Isaa kanaan jiru hoogganni abaa'oo saaxilamee shaggar dhiisee dirreetti baqatuuf dirqame. Sana booda maandheen Nagaasaa ofiis amma saaxilamutti hojii qabsoo bilisummaa finiinsuu itti fufe. Amajji bara 1980 keessa hogguu dargiin Oromoota walitti qabee hidhaatti guuraa ture. Nagaasaanis humna qilleensa Itoophiyaa keessaa qabamee ija hidhamee hidhaatti darbatame. Harkaa miillaa walitti gaadiyamee dhaaname. Jaalleewwan isaa kan ofii dhiisanii kan Nagaasaa hedduu sodaataa turan. Sababiin isaas Nagaasaan miseensa humna waraanaa waan tureef, dargiin immoo warra akkas isuma keessa seenee isa gane akkasii hunda caalaa sadarkaa guddaatti adaba waan ta'eef namni hundi kan Nagaasaa irratti hedduu rifate. Namoota ajjeefaman keessaa isan gafaatti jedhanii sodaataa fi turan. Nagaasaan akkuma jaalleewwan isaa biraa waajjira dargiif maayikilaawwii gidduu deddeebifamee hiraarfamaa, tumamaa fi qoramaa waggaa duraa dabarse. Kan hunda keessatti garuu takkaa tumame jedhee icciitii dabarsee diinotaaf hin kennine. Takkaa madaawee jedhee aadee, takkaa rakkadhe jedhee fuula guureen beeku. Qabsoon bilisummaa kanaa caalaatti gatii qaalii akka gaafattu gaarii godhee beeka ture. Kennaa rabbii kenneef tapaaf qoosaa isaatiin jaalleewwan isaa kufalchiisee irraanfachiisa ture. Warra dhaanicha dargiin miidhamee dhidhiibaa, warra dhukkubee kunuunsaa jiraate. Jaalala namaa rabbi kenneef heedate jaalleewwan mufatanii fi gaddan jajjabeessaa jiraate. Waggaa tokko booda dargiin mooraa guddaa Karchalleetti waggaa 6 Karchallee ture keessatti Nagaasaan jaalleewwan isaa obbolaasaa caalaatti aanfatee mararsiifataa jiraate. Bakka dargiin namarraa rifachiisee namni hidhamaa gaafatu xiqqaa ta'etti, bakka namni galaa namaa baatu hin jirretti saamunaa tokkittiin yoo dhufteef bakka meeqatti muree waliin ga'uu, waan nyaatu yoo argate ofii qooqee jaallee isaaf dabarsuu, warra gaddanii goomaan jajjabeessuu, warra mujujan kolfaa xaba isaaniitiin kufalchiisuu fi taphachiisuu malee Nagaasaan waatu narra ga'e jedhee takkaa of cinqee nama cinqeen beeku. Waan irra ga'e hunda amalee guutuudhaan fudhatee jaallan jajjabeessuudhaan fakkeenya miidhagaa ta'e jiraate. Kutannoodhaan jaalleewwan isaa kaayyoo ganamaatti akka cichaniif jajjabeessaa ture. Nagaasaan jireenya hidhamtootaa wayyeessuuf tattaaffii warra godhaa ture keessaas hangafaadha. Koree tajaajilaa hidhamaa adda addaa keessatti bobba'ee tajaajilaa ture. Karaa mana barumsaas ofii baratee hidhamaa kaanis barsiisuu irratti bobba'ee ture. Hunda caalaa garuu Nagaasaan nama jaalalaaf amantaa nama qabu waan ta'eef ija kabajaa guddaadhaan ilaalama ture. Kanaafis mana barumsaatti galmeen barataa adda addaa fi maallaqni barataan ittiin qormaataaf galmaa'u harka Nagaasaa keessatti eeggama ture. Hidhamaa gidduutti amantaa akkasii argatuun jaalalaaf kabaja guddaa qabaachuu Nagaasaa agarsiisa. Bara 1986 keessa hogguu dargiin jaalleewwan Nagaasaa ilmaan Oromoo qaqqaalii ta'an gadi fuudhee ajjeesee gadda guddaa akka bakakkaa gaditti bu'e. Guyyaa sanaa eegalee qalbiin Nagaasaa fincila qofa yaadu jalqabe. Namummaan isaa hundi xiiqiidhaan guutame. Daba jaalleewwan qaqqaalii sanarratti dargiin raawwate. Hidhaa sanaa bahee qabsoo bilisummaa finiinsuudhaan dinnaan ijaasaa ba'uu irratti xiyyeeffate. Seenaa dabe qajeelchuuf dhiiga jaalleewwan isaa dhiigaan biluu ba'uudhaaf murteeffate. Garuu Nagaasaan of qophaa lubbuu oolchuun kennaa isaa miti. Yoo ta'eef ofii aarsaa ta'e jaalleewwan isaa baasuu malee sammuun Nagaasaa ofii qofaa yaadu. Keessi keessa qabdi akkuma jedhan Nagaasaan
Nagaasaan jaalleewwan aman waliin mari'ate. Kanaanis jalqaba jaalleewwan dargiin du'aaf kaadhimatee jiru jechuunis warra dirree lolaa turee fi warra humna waraanaa dargii keessaa qabame akka baafatan, warra kaan immoo suuta irratti akka hojjetan walii galan. Hojiin hidhaa dargii cabsanii ba'u kun salphaan ture. Ogummaa guddaa fi walamantaa jabaa gaafata ture. Kanarratti rabbiin itti dabalamee boolla didibbee godhee gufuus burkutuu godhee abbaltii isaanii miidhagseefi. Egaa Nagaasaan obboleessa isaa hangafa kan hoggas shaggarii hojii mootummaa hojjetee ture tokkoon mari'atee innis mala dhawee meeshuma dargiitti garagalchee obboleessa isaa fi jaalawwan isaatiif tooftaa baatii qindeessuu irratti bobba'e. Humna tikaa dargii haalaan sodaatamu basaastotaaf kaadiree dargii akka saree maraatuu godhatu keessatti konkolaataa isaan gaggeessu nama konkolaachisu waliin qindeessee fi akkanaan daboon itti ba'amee karradhaa dargii cabsanii ba'an. Guyyaa Nagaasaan jaalluwwan isaa lamaan waliin hidhaa cabsee ba'u seenaa guddaatu hojjetame. Takkaa namni sadii ta'ee mana hidhaa sanaa cabsee ba'e hin beeku. Kan tokkoyyuu waan dinqii ta'ee bara meeqa himama. Jaalleewwan sadii ol al takkichatti baduun walamantaa fi naamusa jabaa gaafata waan ta'eef hidhamaan dinqiidha jedhee seenaa isaa himaa ba'e. Jaalleewwan kun mooraa hidhaa karchallee cabsanii ba'uun rakkoo haa ta'u malee rakkoonni caalu mooraa hidhaa isaa bal'aa impaayera Itoophiyaa cabsanii ba'u ture. Yoo baaneef dirree qabsoo bilisummaatiin, yoo qabamneef du'a keenyatti jedhanii walii kakatanii karaa jalqaban. Yoo qabaman akka harkaan kennine akka waliis ofis ajjeesan walii kakatanii du'atti murteeffatanii karaa bu'an. Karaan akka yaadameef akka saganteeffamu ta'uu didee rakkoo gurguddaan isaa mudate. Dargiin suura isaanii biyya keessa facaasee waan tureef hagam takka bifa of jijjiiran illee bakka gaan hundatti namni hunduu sakattaan itti cime. Karaa saganteeffatan karaa soosaa dhiisanii gara Dambidoollootti qajeeluuf dirqaman. Nagaasaan ammas waan hin jirre jiraachisee mala hin jirre dhawee hiriyoota isaa ijoollummaa qunnamee lubbuu jaalleewwan isaa ulfate. Akkuma abaawoon dhiibamee mootummaa ce'umsaa bahiin wayyaanee fi woboo gidduutti lolli galee. Ogguma sana miseensa naannawaa turan hoogganee baadiyyaatti ba'ee lola jalqabe. Mana sibuu Baabboo Gambeel jaarsa Obbegii gidduutti naanna'uudhaan diina lolee lolchiise. Hogguu kaan gandii fi deebi'ee waan wayyaanetti harka kennateef Nagaasaan harka kennatuu didee lolatti fufe. Salphannee jiraachuurra duunee biyyee ta'uu wayya jechuudhaan jaalleewwan wajjin jiran amansiifatee lolatti fufe. Nagaasaan yaadni isaa naannawaa sanatti saglii facaate waliin wal qabatee lolatti fufuu ture. Yaada kana lamuun ni deeggare. Yaadni mirreessaa waraanni keenya harcaa jira, kaan harka kennatee kaan baqatee jira. Nu kophaa loluun abdii waan hin qabneef yookiin harkaa kennan yookiin baqannee biyya habaanu kan jedhu ture. Dhuma irratti garuu lolatti fufuu irratti waltaan. Nagaasaaf lamuun kan wareegaman muddee 26 bara 1992 halkan barii keessaa sa'aatii 11 irratti ture. Bakka rafanii osoo waliin jedhin hafan bar tokko lafeen gootota Oromoo bakkatti harcee gooramee ni sassaabama. Qabsaawaan ni kufaa, qabsoon itti fufaa. Meeka'een goota baalsaa qalee fiindaachii baasaa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa.